Shama akkam jirtu chaanaliin kun egaa waa'ee fayyaa barsiisaa, waa'ee soorataa barsiisaa hanga yoonaatti mata duree 900 ol dalageen jira. Kanneen chaanalii kanaaf haaraa ta'an sabiskiraayib hin godhin jirtan sabiskiraayib godhaatii barnoota hedduu manuma keessanitti irraa argadhaan jedha. Keessumaa kanneen daa'imman guddistan kanneen yeroo ulfaa waa tokko baruu barbaadan hordofuun dagatiinaa. Amma kan ilaallu waa'ee raafuu maraadha. Raafuu maraa nyaachuu. Muduraa fi kuduraan hunduu dhukkuboota garaagaraa ittisuu fi fooyyessuu irratti gahee guddaa fayyaa ilma namaaf gargaaraas jiru. Raafuunis isaan keessaa isa tokkoo fi fayyaa dhala namaaf gahee guddaa kan taphatudha. Raafuun qabiyyee akka vaayitaaminootaa, albuudota, koompaawundoota garaagaraa hedduu of keessaa qaba. Kanaaf egaa raafuu soorachuun akkuma muduraa fi kuduraalee biroo fayyaaf ittisoo qaamaa cimsuuf hedduu gargaara. Kana yeroo jennu egaa haadholii ulfaas daa'immanis dabalateeti. Qabiyyeen inni qabu kunis fayyaa keenyaaf baay'ee fayyadu. Faayidaalee kanneen keessaa kanneen gurguddoo ta'an muraasni kan jalqabaa gogiinsa garaa nurraa ittisa. Daa'immanaas haa ta'u yeroo ulfaas haa ta'u nama kamuu gogiinsa garaa qabaatan gogiinsa garaa ittisa. Akkasumas namoota dhibee gogiinsa garaa qabaniifis furmaata. Gogiinsa garaa immoo namarraa ittisuun kun dhibee kintaarotiif hedduu gargaara. Sababni isaas gogiinsi garaa kintaarotii namatti fidas namatti cimsas waan ta'eef. Garbiraan bowwoo mataa yookaan mataa dhukkubbii nutti fooyyessa. Dabalees fayyummaa sammuu keenyaaf ni gargaara. Akkasumas dhukkubbii busaa maashaa fi lafee ni hir'isa. Egaa buusaa qaama keenyaa maashaa fi lafee keenya irratti dhukkubbii nutti dhaga'ame dhukkubbii kana hir'isuuf ni gargaara. Kana kan inni godhu egaa qabiyyeen of keessaa qabutu kana dalaga. Garbiroon dhibee kaanserii garaagaraa kan akka kaanserii harmaa, kaanserii marrimmaan furdaa fi kan kana fakkaatu hanga ta'e nurraa ittisuu keessatti gahee mataasaa ni taphata. Akkasumas fayyummaa gogaa fi rifeensa keenyaaf ni tola. Akka rifeensi hin caccabne, hin harcaane, akka inni dheeratu gochuu keessatti gahee mataasaa qaba. Akkasumas keemikaalota fayyaaf gaarii ta'an kan amma koolesteroolii badaa yookaan low density lipoprotein jedhaman kan fayyaa qaama keenyaaf hin barbaachifnee fi dhukkuboota biroo hedduuf dhibee onneef fakkeenyaaf dhibee dhiibbaa dhiigaaf dhibee istirookii nama saaxilan kana qaama keessaa hir'isuufis ni gargaara. Kana malees egaa dhiigni dafee akka ittituu fi madaan akka dafee fayyu ni gargaara. Madaan qaama keenyarraa akka dafee fayyu yoo dingata dhiigne immoo qaamni keenya yoo dingata waa muree dhiigni akka dafee dhaabbatu gochuuf ni gargaara. Fayyummaa ija keenyaafis hedduu gargaara. Kana malees dafnee umurii malee akka hin dulloomnee fi rakkoolee fayyaa dulluma keessa dhufan kanneen akka alzeemerii fa'aa nurraa ittisuuf ni gargaara. Akkasumas ulfaatina qaamaa madaalawaa ta'e akka qabnuuf ni gargaara. Ulfaatina qaamaa hamaa ta'e karaa itti hir'isan keessaa tokko kana nyaachuudha. Akkasumas dhiibbaan dhiigaa akka to'atamuuf ni gargaara. Haayipartenshinii ol ka'aa ta'e hir'isuufis ni fayyada jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa turtii gaarii.